waa'ee Oromummaa kana hedduudhaan leellisa. Quuqamni waa'ee gara Oromummaatiin dhufe hedduutu akkana dhukkubsa. Ashamaa hordoftoota Azalaatu yookaan artistii Alii Baashaa iddoo jirtan maratti salaamtaan tiyya tan jaalalaa tan onnee irraa kaate isin haadha qabu jecha hordoftoota baga Rabbiin yeroo tanan nugu'e kan biyya alaa jirtan kan biyya keessaa kiristaanaa fi musliima kan taatan hundinuu ilmaan Oromoo kaniin akka lubbuu tiyyaa jaalan baga Rabbiin fayyaadhaan nagayaan bakka tana nu eeysise jecha arraan tana gaaduboo maaliin aliin as bahee jechuun keessan hin oolamu wanni inni arraan tana as baheen saayiboonni kiyya kun akkuma gartan na yaamaniiti si afeeruu qabnaa jedhanii na yaamanii maaliif akka na yaamanillee amma dura hubannoo dilas qabaadheetii miti garuu akkaan ayyaadutti ijoolleen tun maaliif akka na yaamte anumaaf gala haa ta'uti amma dhuma viidiyoo tanaatti nu faana turan afeerraa keenya nu faana turaadha hordoftoota jaalatamoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti salaamtaan teenya isinirraa geessu jecha guyyaa har'aan tana Alii Baashaa yookaan artistii Alii Baashaa wajjin afeerree isaa har'aan tana azalaatuuf jechuun nama kaayyoo fi aartii uummata Oromoo guddisuudhaaf karaa qabatee deemu jiru waan ta'eef isa kana nutti tolee obboleessa keenya fi yaamnee isa qorachuudhaaf isa wajjin haasa'uudhaaf isa wal isin barsiisuudhaaf guyyaa kanarratti argamnaa jechuudha. Hayyee gaa Alii keenya baga nagayaan dhufteen sin jaa. Baga nagayaan eegan. Kana dura baay'ee si eegaa turre artistii Alii Baashaa namni hin beeknillee hin jiru. Akkasuma yeroo dhageenyullee namni kan beekullee ni jira kan beeknillee ni jira akkasuma waan jira hunda fuula dura daawwattoota keenya wajjin ni eeyna. Iddoo dhaloota keetii daawwattoota keenya wajjin akka nu ibsite namu baruu. Waan gaarii. Iddoon dhaloota kiyyaa akkuma namni cinaan tokko beekutti gaara mul'ataati. Hayyee tole waan bareedaa gaara mul'ataa biyya seenaati biyya qabsoon awwala itti eegalamte lafa bareedduudha. Atilleen maashaallah akkanaati. Gaara mul'ataa guyyannu gaarri mul'ataatis guddaadha. Gaara mul'ataa guutuma isaa keessatti dhalattee guddatti immoo gaara mul'ataa kun egaa iddoo hedduu qaba waan ta'eef iddoo dhaloota isaa aanota meeqa waan of keessaa qabu aanaa kanaa fi araddaa kanaaf iddoo dhaloota kiyyaa kana jettee kan ibsitu barbaada. Sababa barra hoggaati gaarri mul'ataa hoggaati jettu gaarri mul'ataa hurree uffata tajaansanii jechuu deemtaan see'ooyi. Gaafa ijoollee akkas jennaa barra. Akkasuma jechaa guddannee nutillee. Amma gaarri mul'ataa hurree uffata hoggaa jennee booda san booda gaaniin qaanfadhee beekta amma gaafa san jechaatumaan deematee hunda keessatti. Akkanaati gaara mul'ataa hunda keessatti dhalachuu osoo hin taane bakka takka namni bakka hundatti hin dhalatu garuu haa ta'uti bakkuma takkatti hin dhaladhe bakki inni itti dhaladhe gaara mul'ataa keessa aanaa guraati. Aanaa guraa keessa bakki raada ayyaa jedhan takka ni jirti. Garuu haa ta'uti raada ayyaa jechuun sanis raada ayyaa osoo hin taane raada yaayaati maqaa jijjiirame. Dura beektaa namoonni karaan naannoo adda addaa keessatti akkuma gaara mul'ataa raada ayyaa sanii jijjiiranitti maqaa jijjiiraa turan. Garuu haa ta'uti raaddii ayyaa raada ayyaati miti. Raada yaayaati. Raada yaayaa Ali Sireeti. Gooticha Oromoodha. Mooraa fugugsan kaa'anii akka wanni odeeffannetti jechuudha. Akka seenaa taarikaa qorannetti akkasi raada yaayaa Ali Siree bakka sanitti waraabessi nyaatee jiran. Raada san waraabessi nyaate raaddi sun tayaayaa Ali Sireeti. Fugugii fi fugug mooraa gootota Oromoodhaa ka duratti achi cinaarra jira beektaa. Chirraay raadiyaa baddee raadiyaa Ali Siree bakka sanitti waraabessan nyaadhatte jechumaanii raada isiin malee raada ayyaati. Akkasuma bakki adda addaa bakki maqaan jijjiiramees ni jira. Alamitu yaani jirti amma ichinuu olii
garuu alamituudhaa miti ijoolleen barana qeerroon gaafa komaandi poostii wanni abiyyiin osoo hin qabin jechuudha aangoo hin qabin waan tana hunda ni balleessine jettee turte garuu alamituudhaa miti oromituudha. Oromituudha dhageenye nutilleen akkasuma dhageenye maqaan kun hedduu dhagahamaa bakka hundatti aliin kun eessa guddate? Bakka inni itti guddadhe egaa tartiibumaan na gaafachuu jirta. Ijoollummaa kiyyarraa bakka sanirraa sababa tokkoon jechuudha. Obboleettiin xiyya na fuutee gara haramaatti na guddatte haramaa keessatti guddadhe haramaa gandamutee keessatti. Haramaa gandamuteetti guddatte jechuudha. Aliin beekadha haramaaya guddate aliin kun barnoota hoo hangam barate eessa barate eessa dhaabe sanaas walumaan haa dhageenyu nagaa uummataaf himuu qabna namni barachuu qabaa beekte. Barnoota baradheetiin jira ilaa sagaleetiin baradhee bakkuma adda addaattiin baradhe egaa wanni kaardii wanni san mashanyaa jaaniiniiti afaan amaaraallee yoo ta'e kaanaa ittiin nama gaggeessan san gaa san fudhachaatumaan kaa waggaan gaara mul'ataatti baradhees san fudhadheetumaan takkanaati. Haa jennuuti ali haramaa guddattee eegaan haramaarra eegaan itti guddadhe xiqqoo eegaan babbaree booda ifiin baree dhawatumaaniin harka obboleettii xiyyaarra bahuu eegalee ittiin jabaadheensa. guddina keessan moo dhuftii dardarummaanis namoonni dhuftii beeka dhugaa akkuma beeknu. Eegaan qooqee booda qooqeetiin jechuudha harka obboleettii xiyyaarraa bahuu eegalee osuma isiin qabeenya qabdu osuma isiin wanni jettuutiin ichirraa hoggaan bahu raddaati irrattiin bahee. Makiinaa jechuudha. Raddaati irrattiin bakka deemaatti ture raddaati irra. Raddaati irra amata dheeraadhaan deemee diridhaas akkas naannoo hunda Oromiyaa kana guutuudhaan hanga jechuudha Wallaggaa Dambidolloo beekii hundaan ture Qoshmaandoo hunda bakka hundaan ture. Aliin jechuun nama bakka hunda keessa deemee gola Oromiyaa tana takka takka qorate jechuudha gaafa gaaree. Jechuu dandeessa. Duuba alii eeganii fi achii biyyaa baate hoo biyya isaa deemte? Ati dhugumatti mataan kee kunis mataa dheeressite abaa fakkaata. Baay'ee bareedaadha. Egaa biyya ambaa kana dhuftellee hojii bareedduu hojjechaa jirta yaani biyya keessattillee hamilee aartii kana turte yaani akkami silaa daawwattu? Dhugaadha dhuguma waanuma jiraati. An biyya keessatti gaafaan raddaatii irra deemu san hedduu takkaan waa'ee aartiidhaa ni jaaladha. Bakka namni heddummaatee gartee walitti qabamee jiru fa'a achirra dhaqeetiin ani wallisaadhaa jeenii wallisaa namoonni baay'een walitti qabamaniitiin na dhageeffachaa turanii. Haa ta'uti yeroo san ni walaleessaa yadalaas ifumaafin itti godha ijoollummaa kiyyeerraa qabee namni hedduun mucaan kun wallisaadha jedhaniin hedduurraan deeme. Mana muuziqaa hedduurraan deeme. Itoophiyaan akkuma beekamu hojii namaa tanaas tartiibarra namaan gootu Oromoollees haa ta'uti mana muuziqaa hedduun deemee naa milkaa'uu dhabe jechuudha. Waa'ee Oromummaa kana hedduudhaan leellisa. Quuqamni waa'ee gara Oromummaatiin dhufe hedduu tokko na dhukkubsaa hangana jeesiif ibsuu hin danda'u. Haa ta'uti xaphoo siyaasaatis hoggaan dhageeffadhe onneen kakaatii dhawameellee jira miila kana keessa rasaasaan gaafa lola direedootti lola Amaaraatii fi Oromoo wal lolan takka dhawameetiin jira hedduu tokkaan bakka qeerroo keessaas ni ture hedduu tokkaan jechuudha. Kanaaf fuula duraas jechuudha akka gaarittiin tapha wallee Oromoo teenya kaboonsu jechuudha. Nin dalaga jeetiin abdii qaba. Ali mee sirbi kee kan jalqabaa maal jedha?